الو قمر السلام عليكم نجا دكتور وعليكم السلام دكتور أصلي بتاعي يا جنة ديرو ربي جاري قمر اصلي بيتا دكتور اصلي بيتا قربا قربا جدك Simpar ما Zagazgi. جبت نما دكتور اصلي جرى بيتا ميديا كانت تتسطى يروسن يبالي نمدي ايه دي في خاديرو كم نقوم ما فيين جرتني الله اكبر ابو غلطو بغو افان كترا كان بيت دغه نبوك يا اورك سيجاله دا كما اباك يا كان اجت سيجاله وغاك ونو ياد والله ربي هم توتن سي والله تدرا دونا منغست ربي أما اللي عمري سنا ديري سجال الولي سني أخنو تقطعو نويا دا كابسوتنا أصوي سن الرجودان كيسنا هذا بانك كيسا والفود فولي يا دين سنة أما اللي تمنجرا أما اللي أبدي ربي رورو على خيسات والمان كيسا تبرع أجاي سن المان كي يجر تنتمو واتك كيفياتو أنا الدنيا تنرتي أبينيا سنبربادو جمجو برات سنبربادو جمجون تيا بكما أول من ثاني خاني نمان كتاني مورال خينيا كأولك أورمون أكا أبا بياتو أكا أبا داساتو أكا أبا فانساتو كابسون تيا تنو ملي نما تقول تكوفيمي كوفون نوجي جرتكا خيساسي اسم بغنا جراتو والما غلطي عمري ديرندا Okay, ajero ya juga lah kami inshallah singkabu halal demo kita. Ifa masing galak isa akas. namaan qixxaannee mooraalli keenya akka ol ka'u Oromoon akka abbaa biyyaa ta'u akka abbaa aadaasaa ta'u akka abbaa afaansaa ta'u qabsoon teenya tanuma malee nama tokkollee tuquufi gufuun numa jijjiirti gaa keessaas isin baganaa jiraattan walumaa galatti umrii dheeranidha. Okay, ajero ya juga lah kami inshallah singkabu halal demo kita. Ifa masing galak isa akas. Amar Yusuf dansara osontaane qabsaawaa kaleessa soora noggaaddu haa caaluu noggaaddu jechaa akka saree dutaa turre hangaarratti dutaa turre jirra. Du'aa keenya faarsinee jiraa keenya maqaa xureessuun nuti saayikolojiin keenya sirriidhaa fi beekumsa ittiin amantaa. Dubba duka laala akkasiin jiru beekumsi. Maali du'aa faarsanii jiraa xiqqeessuun? Maali du'aa faarsanii fayyaa ofii xiqqeessuun? Hay nuti ummata gaafa du'e wal jaalannu ka gaafa jiru wal jibbu jechuudha deebi'insaa gabaabaadha. Arran tana alaabaa Oromoo san qamar dhiisi. Biiti out of government waan taateef biiti waan hin qindaa'iniif. Gammachuu ayyaana alaabaa qabaddu jetteen hin qabatu har'a. Daawwiti ibsa alaabaa qabaddu jetteen irraa baqatan qabatu. Mararraa guddinaan qabatu qamar dhiisi. Alaabaa akka qabannu barbaadda? Akka dhiiratti qabsaa'iti. Oromoon hundi mana keessatti fannifatee jira alaabaa isaa onnee keessaa qaba. Yoo akka dirree irratti qabannu barbaadde akka dhiiratti qabsaa'iti deem biyyateetti irra gadi dhaabi. Asham harka foon jira jirtu qabiyumtoota jaalatamtoota keenya Qamar Yusuf dhiyeenya kana akkuma beekamu doolli gara garaa irratti godhamaa ture sababa inni alaabaa kana lafatti dhiisee akkuma argaa jirtan kana viidiyoo irratti lafaan fuunee bira darbee irratti caffaree kan jedhamu irraa sirba inni sosoon turen yeroo gabaabaa keessatti deebisaa kennee jira. Alaabaa kaniin lafatti dhiisee fi maaliif darbanii na jalatti maaliif darbanii osoo natti kennanii natti uffisanii ani darbe silaa fakkaatu abbichu inni akkuma argitan san fuudhee jechuudha akkuma argitan kana viidiyoo irratti ni fuudhee jechuudha boodar. Inni yeroo kana laalaa mirqaane miira keessa jira beetanii caffaru jira ummata gammachiisu jira. Alaabaa jala kaa'ee boodarra akkuma isin argitan kana viidiyoo irratti namichummaan kaa'e sun deebisee alaabicha fuudhee jechuudha. Qamar Yusuf osoo hin turin duulli gara garaa keessattuu gama TikTok fi gama social media gara garaatiin akkasumas hayyoonni hedduullee waan isaa dubbatanii jiru. Alaabaa akkamitti lafatti dhiisee jechuudha. Namoonni hedduu duula gara garaa irratti bananiitu jiru. Qamar Yusufis osoo hin turin akkuma amma jenne kanatti deebisaa kennee jira. Namoonni gara garaa Qamar Yusuf
attan Qamar Yusuf akka du'ulle yaalin ajjecha garagaraa irratti godhamaa jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e Dr. Aslilleen si wajjin dhaabannaa si cinaa jirra goota kiyyaa ummanni Oromoo akkas jechuun jiranii jechuudha hedduun isaanii. Kanaafuu artistii keenya kabajamaa fi jaallatamaa Qamar Yusuf umrii nuuf dheeradhu waggaa dheeraa nuuf turii siin jenna. Warroonni maqaa isaa balleessuudhaaf yakka garagaraa irratti duulaa jirtan osoo irraa qusattanii isin jedha kan jiru jibbine kan du'e jaalachuun bu'aan qabu jechuudha. Namni du'e erga du'e homaan gochuun danda'u ol deebi'ee kan jiru jallinna isaa illee yoo jallinna illee qabaate itti himaa sirreessutu irra wayyaadha malee duula irratti gaggeessinee diinaaf laannee gaafa inni immoo kararraa dabee yookiin du'ee jedhe booyuun bu'aan hin qabaatu jechuudha. Kanaafuu Oromoon artistoota isaa Qamar bichaa miti artistoota hunda isaa iyyuu jabeeffate wajjiniin adeemuu qaba jechuudha. Kanaafuu Qamar keenya umrii dheeraa nuuf dheeradhu goota ija barbadaa bagatti cabsitee siin jenna. Qamar Yusuf har'aa miti guyyaa kaleessa gaafa dukkanaa san osoo nu dhalatuuf karoorfamin jechuudha. Gaafa alaabaan tun hagana yoo hin qabamtee afaan Oromootu dubbachuun amma Oromoon hanga tokko fuulduratti deemee jira. Waltajjii garagaraa biyyoota garagaraa irratti kun yaamamee afaan isaa afaan Oromootiin sirbu jira. Gaafa san immoo afaan Oromoo yoo sirbamtanii ajjeefamta bakka namaa gadi ilaalamta jechuudha. Gaafa dukkanaa san keessa lubbuu fi takkatti kenne alaabaa sana ol qabuudhaaf yaalii guddaa gochaa ture jechuudha. Isa qofaa miti artistoonni hedduun dukkana keessa dhaabbatanii gara ifaatti nama baasuudhaaf yaaliin isaan godhan guddaadha. Ammas galata saba Oromoo biraa galata guddaa qabdanii akkanatti osoo teessanii gartee amma galatoomaa isiniin jechuun mala Oromoo silaa isinirra duruu dhiisee galatoomaa aarsaa nu gootaniif galatoomaa akka isiniin jennu gaamma jalataan keenya tokko tokko mataa suuraa Qamar Yusufaa gargalchee irratti waan arge haasayu kara agartee afaan Oromoo kan afaan Oromoo akkatti as ga'e hin beekin hunda afaan Oromoo akkamitti akka as ga'e hin beekne hunda yeroo Qamar Yusuf irratti doltu nama ajaa'ibaa jechuudha. Afaan ati bargadi baatee afaan ati Qamar Yusuf kanaan arrabsitu akka ati dhaloonni duuba dhufu akka nuti afaan kana dubbannu kan nu taasise artistoota keenya jechuudha. Silaa nuti gartee jarri akkatti aarsaa nu ta'uu baatan har'a nuti yookiin afaan biraa dubbanna yookiin saba biraa taanee argamna. Kanaaf akka nu ciccinee dhaloonni duuba dhufu ufii isaaniitii lubbuu takkatti qabsiisanii dhaloota isaaniitiif waa baay'ee nu gumaachanii jiranii jechuudha. Kanaafuu Qamar Yusuf warri irratti duulaa jirtan bilisuuf eeggadhaa isiniin jenna. Sabbar Zeena daawwattoota kiyya amma gaa odeeffannoo gara biraatti ceenaa naannoo Amaaraa keessatti maaltu dalagamaa jira. Fannoon ummata naannoo Amaaraa goolaa jirti akkuma Oromiyaa goolaa jirtutti fannoon tun osoo tuffatanuu humna guddaa godhattee amma kun sadarkaa mootummaa naannoo ol caaltee mootummaan naannoo Amaaraa amma gara mootummaa federaalaatti xalayaadhaan galfatee jira jechuudha akka isaaf birmataniif. Mee kana waa'ee naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru kana dhageenye iddoon xayyaaraa bakkoonni garaagaraa Laalibalaa bakkoonni hedduu akka fannoodhaan qabamanillee warroonni garas miidiyaan BBC'n dubbisanii mee maaltu jira odeeffannoo haqaa isin biraan geenyaan wajjin taa isin hin jenna. Sabbar Zeena oduu ammee naannoo Amaaraa keessatti guyyaa har'aa lolli gaggeeffamaa ture lola akkaan cimaa ta'uu ganama kana isinii gabaasee ture viidiyoo illee isin dhageessise. Amma sa'aatii amman isinii dhufaa jiru wanti mootummaan naannoo Amaaraa waraanni gaggeeffamaa jiru humna kiyyaa ol tahee jira waan ta'eef mootummaan federaalaa hatattamaan nullee baraara faannoo irraa lubbuuteen hambisaa jechuudhaan ibsa baasee jira. Bum! Amma raayyaan ittisa biyyaa humna guutuudhaan dandeettii isaatiin itti seenan. Riippoortii Gondar Laallibalaa dirree xayyaaraa hedduu faannoon to'achuudhaaf dhagaa itti jedhee jira. Meeshaaleen garaagaraa barattiin xayyaaraa gara naannoo Amaaraatti godhamu guutuun dhaabbatee jira. Daawwattoota kiyya dubbiin akkaan cimaadha. An odeeffannoo kana jala bu'ee odeeffannoo gaggabaabaa isiniin gahuudhaan beekama. Akkuma beektan amma sa'a kanatti mootummaan federaalaa ayyaja mootummaa naannoo Amaaraa irraa ifaan ifatti humna kennaa ol ta'ee faannoo miti. Ani kanaan dura isinii himeera. Faannoon amma akka kaleessaan jiru liyyuu haylii naannoo Amaaraa, hojjantoonni naannoo Amaaraa, Kiristaan Taddalaa paarlaamaa keessa taa'ee faannoo sappoortii godha. Infoormeeshina kennaaf loojistikiidhaan qaamota deeggaran. Mallayni amma namoota akkanaa kanarraan faannoodhaaf galii ta'a. Waliigalatti daawwattoota kiyya wanti amma deemaa jiru
mootummaan federaalaa akka seenu mootummaan naannoo Amaaraa ifa godhee jira. Naannolee garaagaraa shawaroobitama guutuun guututti faannoon harka guututti galfatee jira. Magaalota biraallee magaalaa hedduu faannoon qabatee jira. Bahardaariin magaalaa guddittii naannoo Amaaraa keessatti sa'a kanatti beekamtu kallattii hundaan wanni takka bahuu hin danda'an wanni takka seenuu hin danda'an hoggansi naannoo Amaaraa Bahardaar keessa jiru lubbuu teennaaf sodaanne nunu isii wajjin rakkoo hin qabnu jechuudhaan faannoo kadhataa jiranii walumaa galatti dubbiin cimee sadarkaa biraa keessa waan seeneef waamichi mootummaa federaalaatiif godhamee jira. Mootummaan federaalaa sochii kanatti seenaa achi booda waan dhufu waliin laallaa faannoon mootummaa federaalaa tarii dhaabuu danda'a. Waliin laallakaa dhiiroo faannoon sadarkaa kanatti cimee jabaate tarkaanfii fudhatee mootummaa federaalaallee yoo ka of duuba deebisu taate yoo ka Abiyyi Ahmadis federaalas Biraanuu Juulas harka ka kennachiisu taate yaa salaam achi booda farli takka hin jiru. Abiyyiin Ahmad carraa jalaa goree Oromoo jalaa achi woboo jalaa karaa goranii itti argisiisaa jechuudha. Woboon abbaan biyyaa daawwattoota kiyya kanaaf jecha waliigalatti faannoon akkuma isin hin jenne lolli lola faannoo qofaa miti. Lolli akka uummata naannoo Amaaraa waliigalaatitti uummanni gabbayee karaa cufaa ture. Raayyaa ittisa biyyaatti karaa cufanii haannoodha haala mijeessaa turanii informeeshina kennanii faannoo akka uummata poolisii ataqqa'u godhaa turanii amma kun marti sadarkaa biraatti ce'ee jira. Amma mootummaa federaalaatiif mootummaan naannoo Amaaraa chaappaan rukutuudhaan lubbuu teenna baraaraa jechuudhaan Abiyyiidhaaf xalayaan barraa'ee jira. Borirraa kaasee sa'aatii ammaa kanarraa shakii irraa hiikkadhu qawween sun itti fufaa bum sheer walii godhaa.